بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة عرفان وشكر لقناة البركة جدي مجلس مقالة قارو ربي بركة جراها قدو أما اللي قرت خير ربي جرا فهم سيسو وفهم سيسو أكما كان نموتن ورد أبت رججر ورن بيا وكنا جرس وسومي ديا كنا بكم تكني في أكما أما أرجتن شهادان مقالة قارو را دربا مجلسا مقالة قارو شهادة بريدة كنا كني في حامل إساء بك أمة إسلام را بك بؤي حامل إساء نوجوته habarakatanu hagalato manu isanin jenna akkuma kana dhaamsikeen immoo dhaabbanni jiru hundumtinuyyuu miidiyaa kanaaf beekumtii kennuu qaba nutu wal guddisuu qaba maaliif jennaan maadaama yani fi nashri yani risalati din hamma inni gartee risala din al-islam kana geggeessuu irratti argamu nuti gargaaruun nurratti bareechee gartee dirqama ta'a kanaafuyyuu wantoota adda addaa waan isa barbaachisu guutuuf namoonni rabbii isaa laaffisee mallaqa gaarii qabu abbootiin qabeenyaa khayrii kana hojjetu ulamaa gartee muka jalatti quraana qaraa'isan akkuma kana hadiisa barsiisaa jiran kan teessoo gaarii hin qabne kan gartee yookaan cahaa gaarii teessuma gaarii hin qabne diin al-islaam isaan irraa burqee hadha uummanni islaamaatti fayyadamaa jiru akka ni deemee gartanii beekumtii isaaniifis ta'ee ofiifis beekumtii argatuuf akka waliin taanun isiniin jedha. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم في كل مكان، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فهي نعمة الإسلام وخدمة القرآن. وانتهى الرقع أسيتين تقمني والاتقابمنيف بيرو مركز من أرسل الكيستي وبوليس كينيا كان شيء فائزي كان gammachuu isaa waliin qoodachuuf jennee dhufne bakka kanatti wal geenyee jirra jechaadha. Inni kun obboleessi keenya baarakallahu lahu miidiyaa barakaa kana erga banatee waggaa tokkoo fi ji'oottan hanga afurii akkas lakkoofsisee jira. Erga jalqaba irraa kaasee khidmaadhuma diin al-islaam keessatti kan inni argamu yeroo hundumayyuu namni miidiyaa barakaa banatee kan inni ulamaa waliin socho'u bakka gartee shu'uunni diin al-islaam jiru hunda isaa kan inni nashrii godhuudha kan nu argaa turre. Kanaaf inshaallahu ta'ala miidiyaan barakaa kun magaalaatti Jimmaa kana qofa osoo hin taane asirraa hanga godina Iluu Abbaaboor illee qaqqabee bakkoota adda addaatti dhaqeetii kan inni gartee diin al-islaamii kana khaddamaa jiru. Sagantaa gartee filannoo majlisaa darbe irrattis gahee guddaadha kan inni raawwataa ture. Akkuma namni hundinuu adduma addatti miidiyaa sana buufatee ilaaletti khidmaa guddaadha kan inni gaggeessaa ture. Kanuma ta'uu waliin miidiyaan kun ammoo miidiyaa ammallee meeshaa isaa guuttate yookiin ammootu biiroo ofii isaatii qabu miti. Harkuma ofiirratti qabatee deemeenii haala gartee isteediyoo tokko bareedaa hin qabneen haala deebi'ee gartee meeshaatti waraabbatu tokko gahaa tokko hin qabneen akka nama istiidiyoo guddaa qabu tokkotti halkanii guyyaa irribatti dhabuudhaan risaalaa islaamummaa bakka jirutti sagantaa islaamni gaggeessu hundumarratti argamuudhaan miidiyaan barakaa kun egaa gahee guddaadha kan inni raawwataa ture. Kanaaf inshaallahu ta'ala ummanni kana dhaggeeffattan har'a nuti kan sababeeffannee yaada kana haasa'uu dandeenyeef majlisni magaalaa Aggaaroo rabbi barakaa jaraa haa godhu. ammallee gartee khayrii rabbi jara fahamsiisu waa fahamsiisu akkuma kana namootan warri dhaabbatarra jijjiru warreen biyya hoogganaa jirus osoo miidiyaa kana beekumtii kenneefi akkuma amma argitan shahaadaan magaalaa Aggaaroo irraa dura bu'aan majlisaa magaalaa Aggaaroo shahaadatu irfaani wa shukrin liqanaati al-barakaa jedhee shahaadaa bareedaa kana kenneefi haamilee isaa bakka ummata islaamaa irraa bakka bu'ee
hamile isaanu guute ha barakatanu hagalato manu isaanin jenna akkuma kana dhaamsi keenya immoo dhaabbanni jiru hundumtinuyyuu miidiyaa kanaaf beekumtii kennuu qaba nutu wal guddisuu qaba maaliif jennaan maadaama yani fi nashri yani risalati din hamma inni gartee risala din al-islam kana geggeessuu irratti argamuun nuti gargaaruun nurratti bareechee gartee dirqama ta'a kanaafuyyuu wantoota adda addaa waan isa barbaachisu guutuuf namoonni rabbii isaa laaffisee mallaqa gaarii qabu abbootiin qabeenyaa khayrii kana hojjetu ulamaa gartee muka jalatti quraana qaraa'isan akkuma kana hadiisa barsiisaa jiran kan teessoo gaarii hin qabne kan gartee yookaan cahaa gaarii teessuma gaarii hin qabne diin al-islaam isaan irraa burqee hadda ummanni islaamaatti fayyadamaa jiru akka inni deemee gartanii beekumtii isaaniifis ta'ee ofiifis beekumtii argatuuf akka waliin taanuun isiniin jedha egaa nu isin hundumtinuu warri sagalee kana na dhageessan sheer gootanii namoota dhageenye biraanis qaqqabsiiftanii akka miidiyaa barakaa bira nu dhaabbattan isiniin jedha miidiyaan barakaa miidiyaa barakaa rabbi haa taasisu ismi musammaa isaatii wal quunname rabbi haa taasisu warreen waliin dhaabbannu kunis barsiisota markaza Manaarus Sabiili egaa nu biras dhufe yeroo danuu yeroo tokko waa tokko maallaqa tokko maletti birri ofii baafatee dhufe sharaaruma nuti keessa teenya ijoollee quraana qaraasifnu keessatti gizee tokko nashaata keenya mul'isaa tureera akkuma isin dura argitan bakka biraattis kanuma inni dabarsu argina kaleessa sagantaa adda addaa irra ture aggaaroo irratti ammas immoo sanumaaf socho'aa jira jechuudha kanaaf inshaallahu ta'ala nama hundayyuu nama khayrii irratti wal waamee wal gargaaree wal qabatee irree waliif ta'ee diin al-islaamiin kana ceesisu rabbinu haa taasisu qarnii barakaa qabu rabbinu haa godhu ummata gartee salbiyyaata walii qofa argu osoo hin taane ummata ijaabiyyaata walillee argee akkasitti gartee wal galatoonfatee rabbiin biraallee galata gaarii argatu rabbinu haa taasisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر ميديا بركة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر